Itti aansinee waa'ee feeveriiti kan laalle. Fever jechuun ho'a qaamaati jennee hiikaa laallee jirra. Amma immoo hima itti ijaaruun irraa eegama jechuudha. Fakkeenyaaf ho'a qaamaa yoo qabaatte I have a fever jetta. Fever hin jedhinaan asirratti dogoggora sun. Fever, okay? I have a fever. I have a fever. Ho'a qaamaan qaba. The fever is high yoo jedhe ho'i qaama olaanaadha ol ka'aadha baay'ee. The child has fever yoo jedhe okay? Daa'imni ho'a qaamaa qaba. Ho'i qaamaa sun yoo sitti fooyyee jiraate my fever is better now. My fever is better now ka jettu. My fever is better now. Ho'i qaamaa koo amma fooyyeera. The fever is gone. Ho'i qaamaa badeera amma hin jiru jechuu jirta jechuudha. Deemeera irraa. Itti aansuudhaan waa'ee headache ilaalle. Headache jechuun dhukkubbii mataati jenne. Fakkeenyaaf dhukkubbii mataa qabatte I have a headache jette. I have a headache. Maal jechuudha? Dhukkubbii mataan qaba. Yookiin mataan na dhukkubaa jechuu jirta. My headache is strong. Dhukkubbii mataa koo baay'ee cimaadha jechuu jirta jechuudha. Child has a headache yoo jette mucichi daa'imtichi maal qaba? Dhukkubbii mataa qaba. Medicine helps headache yoo jedhe qorichi maal gargaara? Dhukkubbii mataa akka fayyuusi gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo dhukkubbii mataa natti jiru nan boqodha jedhama Ingiliffaan. I rest. Ani nan boqodha when I have a headache. I rest when I have a headache. I rest when I have a headache. Yeroo dhukkubbii mataa qabu nan boqodha. Dhukkubbii mataa koo badeera jedhame amma. My headache is gone jette jechuudha. My headache is gone. Okay? Fayyite jechuudha dhukkubbii si jirtu yeroo ta'e akkas jettee ibsatta. Jechi itti aanee ilaalle health jedha jechuudha. Health hin jedhina jenne health. Okay? Health jechuun maal jenne fayyaa jechuudha mire. So health is important. Fayyaan barbaachisaadha jechuu jirra jechuudha. Fakkeenyaaf good health is happiness. Fayyaa gaariin gammachuudha jechuu jirra jechuudha. Ani fayyaa koo nan kunuunsaa jechuu barbaadde ispoortii hojjechuun waan adda addaa hojjechuun fayyaa kee nama kunuunfatu yoo taate akkam jetta? I take care of my health. I take care of my health jenna jechuudha. I take care of my health. Okay? Ani fayyaa koo nan kunuunsaa jechuu jirta jechuudha. Healthy food is good. Nyaanni fayyaalessi. Nyaanni fayyaa gaariidha jechuudha. Fakkeenyaaf exercise is good for health yoo jedhe maal jechuutti jira. Ispoortii hojjechuun asirratti exercising sochii qaamaati. So exercise is good for health. Sochii qaamaa hojjechuun fayyaadhaaf bareedaadha jechuu jirta jechuudha. Good sleep is good for health yoo jedhe hirribni bareedaan yookiin hirribni gaariin fayyaadhaaf maal jechuu jirra? Gaariidha. Bad habits affect health yoo jedhe barteen babbadduun yookiin namni bartee aadaa badduu qabu yookiin bartee badduu qabu fayyaan isaatiif baay'ee miidhaadha jechuudha. Health is wealth jedha mammaaksa Ingiliffaati. Fayyaan qabeenya jechuu jirra jechuudha. Clinic jedha. Clinic jechuun mana yaalaa jechuudha. So I go to clinic. Ani gara klinikaan deema. The clinic is small. The clinic is small. Klinikichi baay'ee xiqqaadha yookiin xiqqaadha. I feel better after the clinic visit yoo jedhe eega klinika dhaqe booda fayyaan koo natti fooyyee jira jechuudha. I feel better. Gaariitu na dhagahama jechuudha fooyyaan jira jechuudha. It is an emergency yoo jedhe amma jechi itti aanee baranne emergency jedha. Emergency maal jechuudha? Hatattama jechuudha miti.
So it is an emergency. Kuni haala hatattamaati jechuudha. Nam tokko balaan dingataa taate okay dhimma hatattamaa qaba jechuudha mana yaalaa saniif. We need help in an emergency yoo jedhe maal jechuudha nuti gargaarsa nu barbaachisa haala hatattamaa keessatti jechuudha. Haala hatattamaa keessatti. The nurse works in an emergency. Nursiin kutaa hatattamaa keessa hojjetti. Yookiin immoo the doctor is in an emergency room. Doktorri kutaa hatattamaa keessa jira. Asirratti jechoota fayyaati wanneen amma ilaalle kuni jechoota fayyaa kana keessatti kiliinikaa fi hospitaalli garaagarummaan isaa maali kan jedhu gaafii yoo isinitti ta'e deebisaan isaa maali? Kiliinikni mana yaalaa xiqqaa yoo ta'u yookiin xinnaa yoo ta'u hospitaalli immoo mana yaalaa guddaa jechuudha. Kiliinikni iddoo yeroo gabaabaaf itti wal'aansa baay'ee hamaan taane itti argannu yoo ta'u hospitaalli immoo wal'aansa waliigalaa iddoo itti argannu jechuudha. Garaagarummaan isaa kanuma jechuudha. Barumsi keenya kanarraa asirratti raawwata. Barumsa itti aanuun hamma walitti deebinutti isin immoo chaanaalli kun yoo isinitti tolee subscribe godhaadhaa haarawaa yoo taatan jechuudha. Namni duraan nu hordofaa jiru immoo like godhaa, nama biraafis share godhaadhaa akka nama hedduu bira ga'u gochuun dirqama keessanii. So gaafii yoo qabaattan akkasuma wantaan irratti isin hojjedhu kan isin barbaaddan yoo jiraate komentii jala naa kaa'adhaa irratti isiniif hojjedha. Har'aaf asuma irratti nuuf gahaa. Barumsa biraatiin amma walitti deebinutti yeroo gaarii. Tataaw.